warri biyyaa social media hin jiru oduun dhaggeeffatanii akka dhiphinni guddaan kun mana ijoolleen Saawudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirtu hin dhaga'anii ittiin dhaga'amu namitti hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni sinaaf miidiyaa jalatti argamtan hundi keessan baga nagaan na eeddanii. Namoonni turtanii na hordofaa jirtan galatooma. Warri reef gara chaanaalii kanaa dhuftanii aanaa dhufuu subscribe gootanii mallattoo bilbila cinaatti mul'atu sana cuqaastanii maatii kanatti dabalamuu dandeessu. Ani baay'ee na gaddisiise dhugaa. Baay'ee na gaddisiise yeroo shamarran boollaa fi hayyallaa fi caakkaa kana hunda keessa deemtee jireenya of jijjiirrattee biyya baatu. Yoo danda'ame otollee karaa seeraatiin yaadanii akka yaadakotti akkasitti yaade. Kanaaf isa sana irratti dubbachuu fedhee sanani kan inni irra viidiyoo kana hojjechuuf naga kaase baay'ee yaaddessaadha. Ijoollee obboloota keenya karaa seeraan alaa deemaa jiraniif amma yeroo ammaa kana keessattuu yeroo biyyi bade duraallee haa ta'u iyyuuti karaan jira ture. Akkasillee nama dhaanii meeshaan nama dhaanii nama ajjeesuun hin turre. Amma nama sodaachisaa irra caalaa immoo kan garaa nama nyaatu dubartootaaf shamarran kana deemaa jira. Akkuma social media kanarratti argaa jirru jechuudha. Haala baay'ee nama sodaachisutu deemaa jira. Kanaaf jireenyi Itoophiyaa akka qaala'insi jireenyaa mataa uummataarra ol ba'ee argaa jirra. Dhugaa dubbachuuf kana jedhamee dubbatamuuf illee nama dhibaa. Karaa miillaatiin siddatii jireenya biyya ormaa deemtan gara biyya ormaa jiraachuuf deemtan persentii xiqqoodha kan bakka yaade ga'u. Persentii xiqqoo gariin karaatti du'a, inni kaan bishaanitti dhumaa ture. Oromoon kun garuma inni ittiin dhumin hin jiru dhugaa. Irra caalaa Oromoodhumaan kan hin arge. Kanaaf aga danda'ame karaa seeraan alaa karaa seeraatiin otoo deemtanii an akka yaadakotti. Karaa seeraan alaa kun lubbuma ofiitiif murteessanii deemuudha malee gaarummaa hin qabu. Kanaaf ani viidiyoo tokko silaa argitanaan baay'ee garaana nyaata dhugaa dubbachuuf baay'ee. Social meediyaan kun ijoollee mana hidhaa Saawudi Arabiyaatiin dinaachaa jira. Namu waa'ee ijoollee sanaatiif dhiphataa. Gaafamu gara ammas immoo duubaan kan biraan itti dhaqu mee akkam jedhuga. Baay'ee nama dhiphisa. Dhugaa dubbachuuf. Qoyyaa haguma kanatu social meediyaan biyyan qaqqabu moo waan ijoolleen Saawudi Arabiyaatti jirtu dhagaan jiran argaan jirani moo maaluma inni isaanii abiddatti achi deeman kun. Yaa daldaalamtiif fuudhee deemuun sun rabbii sodaadha yaaki. Wallahi alazim. Warri biyyaa social meediyaan hin jiru oduun dhaggeeffatanii akka dhiphinni guddaan kun mana ijoolleen Saawudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirtu hin dhaga'anii ittiin dhaga'amu namitti hin jiru. Yaa Allah. Gaafa ijoolleen shamarranii dubartoonni dargaggoon akka kanatti karaarra bo'aa deeman mee maaltu namatti dhaga'ama? Baay'ee waan garaa nama nyaatu an baay'een gaddee maal jedhanii akka himanillee nama dhiba dhugaa. Ara social media dhuguma social media akka kana biyya Itoophiyaa masana keessa hin jirre. Jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaataadha. Ulfaatina isaa namuu ragaa ba'a. Karaatti lubbuu nama meeqaa darbaa jira. Lubbuu nama meeqaa darbaa jira waan baay'ee nama gaddisiisaati. Gadda isaa akkam jedhanii akka himanillee akka himullee hin beeku dhugaa. Itti dhaqanii lubbuu ofii dhabuurra biyyuma ta'anii Rabbiin silaa nama uumee nama hangatu waan ta'eef riskii Rabbi namaa kenne sana haguma seetti fayyadamanii taa'uu wayyan jedhan. Yoo seeraan argame seeraan deemuu. Yoo seeraan hin argamin ammoo haguma Rabbi namaaf qoodi biyya ta'anii biyyaatii fayyadamuu wayyan jedhan akka yaadakotti. Malee siddatii deemanii sanuu gaara kana keessa boollaa fi hallayyaa kana keessa itti dabalee immoo amma haalli isaa ulfaatee waan jiruuf sadarkaa meeshaatiin nama ajjeesuu ga'anii jiru jechuudha warrooti adiin kun arabooti jechuudha.
kanaaf ituma arginu ituma dhageenyu maaliif abiddatti deemna waan jedhu yaadan qaba